birrii shantama. Dolana meeqatu? Sheekh Lunay tela kerran dala. Jara wali kasar gi gure. Wayesa kafala yuda. Dakki mal nyaata mana gara gutter daraka ogode to buaran karbis kan No, gide wa khanni tan daftari simboda fi akka bichilalu. Be Yakas. Bakkas yo. Gava kana bo khanni Daftara sallalee kolbisee ta'anii kolbe. In kolbisee ta'amsa Oromoo beeta. Guddaan birrii shantama koolaan nama wayiitu dhibbi jira. Kolfee birrii shantama yookaan 20 kennite hookaa lamatti deebiti. Mee kisaaraa gamii? Osoo qotiyyoo kuma shantamaan bite san osoo mana keessa waa bitadhee gara jedhee aaree beeta. Temera soo irra qootee jedhe. Temera bitee uummata kana. Ni galee akkasii garuu guyyaan sargiillee guyyama gammachuuti. Guyyaa gammachuu keetii ammoo ati faayidaa namni akkana haa galchuuf fagodhattuu miti. Ani daftaruma achi kaansanuun kaayinaa jedhee wallahi. Aadaa biyyatti taatee namni aadaa biyyaatti daftara achi kaatee waa fuudha malee wallahi haa nyaatan haa dhugan jedhe. Laslaasaan akka jiruun deebi'e Haayilaandiin akka jiruun deebi. Ayi uummata Oromoo garaana nyaata wallahi. Baga keessan ta'e baga isinirraa dhalan. Aboo sargii isanillee isin waggo deemi. Isin waggo deebar Allah isin waggo. Rabbi isin haa jaalatu. Namni dhugaadha. Jaalalli yoo garraa Rabbi nama jaalate namni nama jaalata. Siigala. Wallahi billahi garraa yoo jaalatan uummata kana mul'uma jaaladhaan jenne. Kabirri kuma dibba kenne Bilaali Harargee sanuu gaafa mucaan dhalatu ani wayi isa beeka akkanumaan ka'ee kuma dibba jedhe. Ani garuu yoo garraa Rabbi si jaalate namni si jaalata yoo ati ibaadaa kee akkuma Rabbiin jedhutti geessite ati isa karaatee ifaajjee darasummaa keessa turte yoo ammoo sharafuu baattee akkuma Rabbi jedhetti akkuma Rasuulli Rabbii jedhee geessite. Wallahi namaa miti re'een si jaalatti re'een karaa sareenillee si sodaatti si jalaa gorti wallahi. Yookaan ammoo yoo Rabbii batiin dubbatiin waan dubbattu. Wallahi sareen maan ati manatti hidhatte sareen maan ta'e deebitee si nyaatti. Sareen maan ta'e si nyaatti sareen maan. Sareen ati mana hidhatte ta'etu. Ta'etu gooma mara sodaataatu. Gaaddiduu ta'etu sodaata. Sheekha ilmi bakkuma lama jambeete. Saadda lagaaf lafatti hin dhiisu. Gaafa ati ilmin tuni dalagaa yeruma hundaa'u. Sheekha wayin dubbadha ilmin tun bakkuma lama jambeeta. Takka dawaatti godhanii takka dawaatti hin godhanii jambeete. Akkas. Warri dawaatti godhu kun irra hedduun isaanii ummatuma kanaan tajaajilaa ji'ee hawaasa kana haqanarraa qaba hawaasa kanaan tajaajilaa ji'ee sheekottiin dawaa gootu muka diimtee gaaraa qottu hin takkatti yeroo guddaan ammoo biizinasa. Jiruu isaanii osoo muka qotaniitu muka tumanii immoo yeedhasii galee jireenyi isaanii osoo kitaaba ammoo kitaaba akka ajaa'ibaa beekan. Osuma galgaluu bakka galgaluu mukuma kana adda maankaadhaan adda guuranii osuma kana adda qicanii sii galee umriin isaanii dhumattee du'an. Waan irraa faayidaa illee hin qaban. Ammoo warri hawaasa kanaan akkas godha je'ee dhugatti hawaasuma sanii godhe dawaasaa uummanni Ameerikaa irraa eeyyata sii galee. Afrikaa tan hunda keessaa namni ishee akkanaa jira kadawaa akkanaa namaa godhu. Akkan hancuma situ nan fayyite siin jaalala uummanni keenya kun beektaa waan ammaas sababa qotan takka dhawanii. Sii galee. Waan inni waan sii godhuun qabu bar mukuma michiitii fi mukuma harree kana sii fuudha malee sii galee. Amma sheekottiin sii galee sheekottiin daawaa tunis warri daawaa godhu. Warri dhuguma sanitti hawaasni kun waan nan baradhe kana ergaa rasuula rabbiitiin gaggeessa. Waanuma rabbi nabbii hawaasa kanatti himattee ati yoo gabbaate hawaasa kana harka keessa laaluu baattee ija keessa laaluu baattee wooma kitaabni raaba baratte san wooma quraani rabbii jeessan wooma qalbii tantee keessa si dhufe san ati sanuma hafarsiteetu moo deemte hanqatti hafarsitutti hafarsiteetu moo biraa olitti asii galee hojii tantee rabbii sirraa jaalate san booda hojii tantee ta'ugga namatti himtuu sanii miti dalagaan tantee ta'uggasii fi rabbiin ittiin kophaa ol agartanii sanii sii galee rabbiin san laala malee namatti himtuu sanii miti galee taa namatti himtuu san naggadanii beektaa hojii itti naggadattu ammoo dalagaan gaariin tantee yeroo kophaa tantee mana jirtuuti hanqamta akkasii fi rabbiin kan kee walitti cittanii jirtanii sani talaalamtu
ati sodaa rabbii kan keetii qabaannaa waan jettu rabbii goonaan ati ammallee numa jaalatamtaan ka addunyaarra jirtu maan sodaatin. Mee shee haroobe hana waa gaafadha gurmee isaa fuuta akkanaati. Yaa mee Hamzaatis yoo yaada qabatte gaafadhuuti. Sanboota anillee gaaffiin qaba. Neetworkii isaa qabe waa takkaan gaafachuu barbaada. Si dabaluu ati. Eema. Dabaluu. Jecha ati jette irratti. Dabal yaa. Hin dhaga'ama. Dhaga'ama amma. Nabiin kenna waan caqasaa wanni tun isin fayyatti. Nabiin kenna waan jedhan alayhi salaatu wassalaam. Shirkii wanni ani isinirra sodaadhu shirkii xiqqoodha jedhan. Shirkiin xiqqoon akkamii isin seenti jennaan bal akfaa irra dhokattee isin teenti akka dabiiba namliititti jedhan akka deemsa namlii akka deemsa mixiititti jedhan. Deemsa mixii wayita mixiin deemtu namni dhaga'u jira. Wallahi hin dhageenyu lafarra deemtii malee. Akka deemsa mixii isin hin dhageenye sani dhokattee isin seentii jedhan. Fakkii akka mislan jenne akfaa irra dhokattuu jedhan. Shirkiin xixiqqoon isin seenuun akfaa jedhan. Warri balaagaa misliyyuu hin jennee jedhan. Mislii osoo jedhe waa jaraa laala warri balaagaa warri fanni balaagaa. Dhokattee isin seenti mixii diimtuu lafa deemturra. Akkana jechuun maalitti fassaran shirkii xiqqoo san taa irra dhokattee si seentu mixii lafa deemturra ka dhokattee si seentu maaliif fassaran aksarri qoolii ulamaa'ii arriyaa uwassum ana argii fi dhageetti. Dalagaan kee yoo wayita dubbattu hadiisa na argiif taate dhageettiif taate sadaqaan ati sadaqattu yoo na argiif taate yoo dhageettiif taate yoo miidii irratti ani hin dubbatamneef taate ebaluu hagana 50 kenne an 100 kenne maa hin dubbatamin masgiidatti 5,000 kenne ebaluu 1,000 imaamni dubbate anamaan dubbatii yoo ka jettu taate birri 200 kennitee naa lallaba aga dhageessiftutti yoo ka jettu taate animaan dubbatamin maqaan kiyyan dhaamii yoo ka jettu taate dalagaan kee batte. Hadiisa dubbattu kana yoo irratti waa eeggattu abaaboo badaa naa kennani ashaangulliitii naa kennani badaa leencaan na darbani yoo ka jettu taate dalagaan kee batte. Hadaa huwa qabat. Bal jedhan. Hadiisa kana kanatti fassaran na dhageettii na argi. Dalagaa fi sadaqaa wanni ati kennattu kulli na dhageettiin na argaa yoo keessa jiraatte bal dalagaan sirraa ol hin deemtu takka jedhe. Bal hadiisa kana maaliif fassare warri gariin ulamaa'iin saree ati manaa qabdu fassare. Sareen ati manaa qabdu si kafarsiifti jedhan. Akkamitti jedhe? Edana saree makanaaf baye yoo ka jettu taate. Sila bara isin hin dhageenye warri olla asiin nu seenanii asiin nu cabsanii eda saree maaf baane yoo ka jettu taateen kafaraa. Hadiisa kanarra fassaran. Misla dabiibin namli. Mixii diimtuu caala shirkiin dhokattee si seentu tana jedhan. Saree maaf baane eda saree maaf baane yoo ka jettu taate. Maaliif haqiiqaa rabbumaaf baate sareen sababa. Haqiiqaa rabbii san dhiiftee saree maaf baane yoo ka jettu taate ni kafaraa warra jedhe jira hadiisa kana fassare. Kanaaf anammas ila halkan keessaa sa'a 9 jedhaas. Mee rabbii kanatti witiriin salaanne witirii san rabbitti ol iyyachuuf hin dubbatinaashi. Na uttuun himincan. Amma wanni dubbadheef dalagaa tanaan himachuufi miti. Garuu ati kaataa. Halkan rabbii waliin waa haasoyta. Rabbu waa jedhii waa haasoyta. Taraawiyya malee naasawiyyetta. Ramadaan ni dhufe gaa ishii jaata akka moolamaa fi. Gaafa taraawiyya akka itti namni salaat. Fiiga namni. Fiiga. Akka shaytaan hin jirre argitee Ramadaan. Fiiga subhaanallah fiiga. Alli marti guutamee nashaata. Amma shayxaanatu maraa raffisaa jira kabbadaa wali. Damisseen hin rafa, kabbadaan hin rafa, Hasan hin rafa, Kadiir hin rafa. Akkanumatti rabbii jedhe agayoo raftare rabbii jedhe. Meeqa rabbuma keetii wal akka kanuma jee ilaa sa'aatii kana sa'aatii namni rafee beekta ani rafne yaa rabbii jee ila birdilibsii jala ol ka'ee namni rafee jaartiin tiyyallee rafte ka ollaallee rafee ani rafne yaa rabbii waan ajabte rabbi sii kenna wallahi deebii bakka kanatti argatta. Hayyee obboleessa. Hayyee galatooma. Saa jabduu jirta tisibira saa jabduudha du'aa inni godhime sheekha wallahi. Hayyee abdii ka'u. Salaam alaikum sheekha keenya jirtu. Kuma jirra kaakina jiraannaa nu haasofne wayii qabrii jalaasaa jirra. Baga nu jiraata kolfaan nu jeeftani bara isin walla. Waa hundumaa nu toltan isin.
sheekha keenya gaa arratan sheekhaan roobee nu jidduutti argama. Sheekha roobee hedduu jaalannu hedduu qabanyu. Nama arraan isaa bareedaa, nama hedduu nama bashannansiisaa, nama barsiisuu. Jechoonni inni dubbatullee jechoota guyyaa tokko qofatti hafuun miti sammuu keessatti gartee si qarratamee si hafu waan ta'e jecha nama hayyuudha, nama keenya kana jabeessaadha. Akka gaarii jabeeffachuu qabna. Arraan jidduutti argamu keetiif hedduu galatoomi sinjaa carraa kanatti gaaffiilee takka waan kaasuu barbaannus waa'ee amantii irrattis waa'ee duniyaa irrattis ni haasoyna. Kanuma gaa'ee obboleeyyan kiyya warri as keessa jirta warri 98 sheer godhaa. Taap godhaa push illee godhaadha. Sheekha roobee jechuun dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama qabnu jechuudha. Nama abbootii amantaa nuti qabnu nama yeroo wajjinis deemu amantiillee nama akka gaariitti hubatee addunyaallee nama akka gaariitti hubatee waan ta'eef jecha gaaffilee takka gaanii kaasnaa yoo namni na dura jiraachuu baate du'aayiidhaan nu bananii eegas booda akkasitti gama sagantaa keenyaa achi deemnaa jechuu barbaada. Aye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Sagalee mucayyoo xiqqoon dhaga'u garuu isin maanuu dhageetti? Ni dhaga'ee sirriitti. Keetumaa dhageettee sagalee keetu barbaade. Atun maanuuf dhageette? Xiqqoo ol fuudha. Naanti jiru silaa huuma dhaga'an qunxuutee filaala. Meeshaa moosaa ta'een. Amma hoo dhuftee sagaleen kiyya. Sagalee kee ol kaasi obboleettii. Okey, amma hoo. Bilbila ofiddees yoo kaa'u bakka maayikiroofoona sagalee kee fuudhu harkaan gadhiisi. Dhagadhiisee jiran dhagahamu. Eeywa akkasi amma wayya. Eewwa. Dugalatoonni kunis akkana. Okey, lufaa dhagalatuma jazakallahu khairan. Sheeka. Video ayina godha karallee gama messenjeriitiin kacaaltu jedhurraan isinii barreessee jira mucaan sun sirriitti bakka rakkoo keessa jira beektanii haraamiin qabattee haati ammoo mucaa isiniin jedhe sanitti amma bilbiltee mucaan kiyya hin jiru waan ta'e naa hima addannaa baasaa jetti meeshee rakkoo cimtuu keessa jirra du'aayitii isiniin nu bira dhaabadha rayyaaniin kam isinuu